Aït-Nouri and Semenyo turns it in with just about the final kick of the first half. Premier League England taphoonni torbee kudhanii qofti yoo hafu murkiin waancaa Manchester City fi Arsenal jidduutti cimee itti fufeera. Kilaboonni hirmaannaa dorgommiilee ardii Awurooppaa argachuu fi liigicha keessa turuuf murkiin taasisanis olaanaadha. Leenjisaan Liverpool Arne Slot kilaboonni kubbaa dhaabbii irratti hirkachuun goolii galchaa jiru. Kun ammoo hawwatamummaa liigichaa hir'iseera jedhan. Liverpool tapha torbee 28ffaa liigichaa West Ham injifate irratti goolii 3 kubbaa dhaabbii irraa galcheera. Liigichaan gooliiwwan 9 dhiyeenya galche keessaa 7 kubbaa dhaabbii irraa kan argatedha. Dursaan liigichaa Arsenaalis tapha darbii London Chelsea yoo injifatu goolii lamaanuu kubbaa dhaabbii irraa galchuun isaa yaada Arne Slot wantoota mirkaneessanidha. Arsenaalis waliigala barana liigichaan goolii 16 kubbaa dhaabbii irraa yoo galchu kanaanis riikardii liigichaa kana dura ofumaa qabatee fi kan West Bromwich Albion fi waggoota 33 dura Oldham qabatetti qixxaateera. Arsenal barana taphoota hundaan goolii 22 kubbaa dhaabbii irraa galchuu isaati. Arne Slot liigicha keessatti gooliin bifa kanaan galan heddummachuun alatti taphattoonni akka hin miidhamneef of eeggannoon abbootiin murtee fudhatan liigota birootii gadi jechuun qeeqaniiru. Torbee 29ffaa liigichaa har'a taphoota 4 keessummeessuun yoo eegalu Liverpool dirree isaatiin alaa kilaba sadarkaa 20ffaa irra jiru Wolves waliin taphata. Zareedsir Liverpool sanbata darbe goolii 5 fi 2 West Ham mo'achuun qabxii 48 gachuun sadarkaa 5ffaa irratti argama. Liverpool dorgommii hundaan taphoota 9 darbe keessaa 7 injifachuun hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuuf morkachaa jira. Florian Wirtz sababa miidhamaatiin taphni Wolves waliin taphatan kun jala darba jedhameera. Tapha biraatiin har'uma Everton Burnley, Leeds United Sunderland, Bournemouth Brentford waliin taphatu. Rice's delivery again and Arsenal have it in again. Boru dursaa liigichaa Arsenal dirree isaatiin alaa Brighton waliin yoo taphatu taphoota 3 walitti aansuun injifatee dursummaa liigichaa eegsifachuuf morkata. The Gunners dilbata dirree isaa Emireesitti Chelsea injifachuun garaagarummaa qabxii 5 Manchester City caalee liigicha dursaa jira. Kilabichi waggoota 22 booda hawwii waancaa Premier League milkeeffachuuf taphoota itti aanan injifannoon itti fufuutu irraa eegama. Taphoota 4 darbe walitti aansuun mo'achuun ga'umsa gaarii irra kan jiru Manchester Cityn Nottingham Forest simata. Kilaba liigicha keessaa gadi bu'uu sodaaf taphatu waliin kan morkatu Cityn tapha kanaan ni qoramaaf eegama. Aston Villaan taphoota 2 booda gara injifannootti deebi'uuf Chelsea waliin morkii cimaa taasisaaf eegama. Gareen Unai Emery'n leenjuu Aston Villaan jalqabbiin isaa gaarii ta'us taphootas dhiyoo 5 keessaa tokko qofa injifachuun qabxii gadi aanaa galmeessaa jira. Liigichaanis Manchester United'n garaagarummaa gooliitiin caalamee sadarkaa 5ffaatti gadi siqeera. Hirmaannaa Champions League argachuuf tapha Chelsea waliin taphatu injifachuun dirqama duraati. Chelsea ammoo tapha darbii London Arsenalin mo'ame irraa gara injifannootti deebi'uuf morkiin taasisuun eegama. Boruma Fulham West Ham yoo simatu Manchester United dirree isaatiin ala gara St James Park imaluun Newcastle United waliin tapha taphatuun injifannoo isaatti fufsiisaaf eegama. United taphoota 7 Michael Carrick leenji'aa taphate keessaa 6 injifachuun tokko qofa qixaan xumuree qabxii olaanaa kilaba galmeessaa jirudha. Kamisa Tottenham Crystal Palace waliin taphata. La Liga Spainin Real Madrid dirree sarate taafeen mo'ame. Santiago Bernabeu taafee kan simate Real Madrid goolii 1-0 mo'ame. Goolii Hetaafeen ittiin injifate Martin Satrionto kilabichaaf galche. Hetaafeen bara 2008 booda yeroo jalqabaaf Real Madrid Santiago Bernabeutti injifate. Kylian Mbappé malee kan taphate Real Madrid barana liigichaan yeroo 4ffaaf mo'atame. Vinicius Junior taphichaan carraa babbareedaa argatus itti fayyadamuu hin dandeenye. Osasunaan goolii 2-1 kan mo'ame kilabichi taphoota 2 liigichaan walitti aansee mo'ame. Leenjisaa Real Madrid Arbeloan taphoota 12 keessaa 4 mo'amuun garaagarummaa Barcelona waliin qabu qabxii 4 itti dhufe. Real Madrid qabxii 60 sadarkaa 2ffaa Hetaafeen qabxii 32 sadarkaa 11ffaa irratti argama. La Liga Spain Real Sociedad Athletic Bilbao waliin taphata. Odeeffannoo gabaaboo simbiraan ga'uu fi leenjisaan Chelsea Liam Rosenier taphattoota isaanii qaqqachiisaniiru. Barana taphattoota Chelsea fi kaardii diimaan mallattoo ta'eeraa tapha Arsenaltti Pedro Neto kaardii diimaa argate walii dabalatee walii galaan Chelsea taphattoonni kilabichaa kaardii diimaa 9 argatanii Premier League England immoo 7
kaardii aggagachiisaa namoo 62 kanaaf jecha yeroo senior taphattoota naamusa badaa dirree keessatti mul'isan gara teessoo jijjiirraatti gadi buusuudhaaf akka murteessan kan isaan dubbatanii Tottenham Hotspur ammoo mindaa taphattoota kilabichaa hir'isuuf karoora qaba kan jedhame kilabichi Premier League England irraa gara Championship Englanditti gadi kan bu'u yoo ta'e mindaa taphattoota harka 50 hir'isuudhaaf karoora akka qabu The Athletic kan gabaasee hoogganaa olaanaan duraanii kilabichaa Daniel Levin taphattoota yeroo mallatteessan dhimma kana keewwataa haalduree waliigaltee keessatti hammatameera kan jedhame Tottenham bara 2025-26 erga seenee tapha tokkollee osoo injifatiin imalaate kan jiru odeeffannoo biraatiin Danny Welbeck waliigaltee Brighton waliin qabu waggaa tokkoon hanga 2027tti kan inni dheeressee Barcelonaan wanti hin danda'amne akka danda'amu addunyaatti mul'isuudhaaf qophiidha jedhaniiru leenjisaan kilabichaa Hans Flick Barcelona irra taphaa deebii Copa del Rey walakkaa xumuraatiin kilaba tapha jalqabaa 4-0dhaan Atletico Madrid isaan injifatee waliin taphachuudhaan tapha kana garaagarummaa goolii 5-0dhaan injifatanii akka darban leenjisaan kilabichaa Hans Flick kan isaan dubbatan odeeffannoo kiyya xumuraatiin ammoo Kylian Mbappé miidhamni jilbaa yeroo dheeraaf isaa miidhamni jilbaa isa mudate yeroo dheeraaf dirreedha isa fageessa kan jedhame taphataan kun ammaan kana France Paarisitti kan argamu waliin Real Madrid dirree fideeggarsaa fuulduratti kaleessa Santiago Bernabeutti kan inni mo'atame La Liga Spain torbee 26ffaatiin Real Madrid Hetafe simatee goolii 1-0dhaan tapha kana kan mo'atame Real Madrid Satriano goolii injifannoo kan Hetafe taphataa galchee goolii hawwattu sarara penaltiin ala fageenyarraa kan inni galchee gama Real Madrid Vinicius Junior carraa goolii argatee itti fayyadamne daqiiqaa 13 irratti goolii egaa Hetafe waliin walitti dhufee kubbaa gara alaatti kan inni dhiite daqiiqaa 13 irratti osoo galcheetii ture Real Madrid carraa tapha kana injifachuu ni argata kan ture Hetafeen Madrid goolii akkan galchee haalaan itti isaati kan isaan turanii keessattuu tuutaanii baay'ee walitti dhiyaatanii iddoo taphattoota Real Madrid dhorkaate kan turanii Madrid harka 77 caalmaa taphaa kaleessa kan fudhate waliigalaan yeroo 14 goolii galchuudhaaf kan inni yaalee kana keessaa immoo 7 kubbaa kallattii goolii eegde Real Madrid yaalus goolii galchuu hin dandeenye goolii eegaan Hetafe taphattoota Real Madrid jala yaalii kallattii goolii eege 7 kan inni deebisee Arda Gurel akkasumas immoo Mastantuno jala yaaliin deebisee kan eeramanii yaalii sa'aatiin idilee daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa qisaasee keessatti taphataan Real Madrid Mastantuno kallattiidhaan kaardii diimaa kan Hetafe ammoo Liso kaardii akeekkachiisa lamaan dirreedhaa bahaniiru Mastantuno jechan taane dubbachuu isaatiin wal qabate abbaa murtee taphichaa kaardii diimaa kan kennanii fi Sino ammoo kaardii akeekkachiisaa osoo qabu kubbaa ta'e jedhee kan inni dhiitee sababa kanaan taphattoonni kunneen lamaan daqiiqaa qisaasee keessatti kaardii diimaa argatanii Real Madrid garaagarummaa Barcelona waliin qabu dhiphisuu hin dandeenye qabxii 4 dursaa liigichaa Barcelonaadhaan kan inni caalamu Real Madrid kan kaleessa waliin La Liga Spainin taphoota lama walitti aansee kan inni mo'atame Osasonaadhaan akkasumas immoo kaleessa Hetafeedhaan walitti aansee La Liga Spainin kan mo'atame kun kan bara 2019 booda Real Madrid taphoota lama La Liga Spainin yeroo jalqabaatiif walitti aansee kan inni mo'atame Hetafeen ammoo waggaa 18 booda Santiago Bernabeutti Real Madrid kan injifatee yeroo xumuraatiif bara 2008 injifatee kan ture ergasii garuu qabxii 3 Santiago Bernabeutti milkeeffateen beeku leenjisaa Alvaro Arbeloa jalatti Real Madrid riikardii gadaanaa galmeessaatti kan jiru leenjisaan Madrid Arbeloa goolii galchuu fi injifachuun nuuf mala ture jechuudhaan taphichaan booda kan dubbate Hetafe caala carraa goolii hedduu neeraa taphattoonni koo ga'umsa ba'eessa mul'isuudhaaf yaalaniiru ammas murkiin waancaa hin xumuramne hanga xumuraatti abdii osoo hin kutiin shaampiyoonummaadhaaf ni morkan jechuudhaan Arbeloaan kan dubbate La Liga Spain kana Barcelonaan qabxii 64 walitti qabachuudhaan yoo dursu Real Madrid qabxii 4 caalame sadarkaa qabxii 60 sadarkaa lamaffaarratti argama odeeffannoo Real Madrid wal qabatuun Kylian Mbappé yaalii baqaqsanii wallaanu akkan taasifanne
kilabichi Real Madrid kan beeksisee midhama jilbaatiin dirreedhaa fagaachuun isaanii beekama. Taphoonni 4 jala darbeera ammas taphoonni muraasni jala darba kan jedhame. Odeeffannoo biraatiin ammoo taphataan Brighton Daanii Welbeek waliigaltee Brighton waliin qabu kan dheeressee hanga 2027 kan inni dheeressee waggaa tokkoon waliigaltee Brighton waliin isa tursiisu kan dheeressee. Kana dura Manchester United fi Arsenaliif taphachuun isaa ni beekama. Umuriin isaa 35 gaheera kan Daanii Welbeek bara dorgommii hundaanuu goolii 11 galchuudhaan taphataa Brightonif goolii hedduu galchee ta'uudhaan sadarkaa jalqabaatiin dursaatti kan jiru. Taphataan kan Juventus Weston McKennie waliigaltee Juventus waliin qabu hanga 2030tti kan dheeressee bara 2026 goolii 10 irratti hirmaateera. Weston McKennie waliigaltee dheeressuu isaatti akka gammade dubbateera. Lammiin Ameerikaa kun waancaa Kooppaa Itaaliyaatiin har'a marsaa walakkaa xumuraatiin halkan sa'aatii 5 eegaluudhaan Koomoon Inter Milaan kan simatu ni ta'a. Koomoo Faabrigaas jalatti yeroo gaarii dabarsaatti kan jiru Seerii Italiitiin hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuudhaaf imala gaariitti kan argamu. Qabxii 48 walitti qabachuudhaan sadarkaa 5ffaarratti argama. Sadarkaa 3ffaarra kan jiru Naapoliidhaan qabxii 4 qofaan. Koomoon kan inni caalamu har'ammoo Kooppaa Itaaliyaatiin Seerii Italiin dursaa kan jiru Inter Milaan dirree fideegosaa fuulduratti kan simatu ni ta'a. Liigii Ingilandi torbee 29ffaatiin har'a Liverpool dirree finaalaa Wolves waliin kan taphatu ni ta'a. Taphichi halkan sa'aatii 5:15 kan jalqabu ni ta'a. Tapha kanaan Florian Wirtz tapharaa dabalatee sababa miidhamaatiin taphoonni 2 akka jala darbuudhaan leenjisaan Liverpool Arne Slot kan isaan dubbatanii Florian Wirtz taphoota 2 darbeen Liverpool osoo taphatiin hafuun isaanii beekamaa sababa miidhamaatiin tapha Brighton irratti erga miidhamee booda taphoota darbeetiin Liverpool osoo taphatiin kanaaf torbee dhufu Champions League Awurooppaatiin tapha Liverpool dirree finaalaa Galatasaray waliin taphatuun gara dirreetti deebi'uu akka maludha. Leenjisichi kan isaan dubbatanii har'uma halkan sa'aatii 4:00 taphoota birootiin Bournemouth, Brentford, Everton, Burnley, Leeds United, Sunderland waliin kan taphatan ni ta'a. Borsiituu fuudhaan halkan sa'aatii 4:00 Brighton, Arsenal, Manchester City, Nottingham Forest, Aston Villa, Villa Parketti Chelsea waliin kan morkatan ni ta'a. Boruma halkan sa'aatii 5:15 ammoo St James Parketti Newcastle United, Manchester United waliin kan taphatan ni ta'a. Arsenal fi Manchester City shaampiyoonummaadhaaf kilaboota morkachaa jiranuu gidduu isaanii garaagarummaa qabxii 5 kan jiru. Arsenal qabxii 64 walitti qabachuudhaan liigicha dursaatti kan jiru. Tapha qixeessu tokko kan qabu Manchester City ammoo qabxii 59 sadarkaa 2ffaarratti kan argamu. Manchester United, Aston Villa, Liverpool fi Chelsea ammoo kilaboota hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuudhaaf morkachaa jiranii. Manchester United garuu dhiyeenya kana taphoota walitti aansee injifachuu isaatiin carraa bal'ifachaatti kan jiru. Bara 2026 keessa Manchester United qabxii hedduu walitti qabachuudhaan sadarkaa jalqabaa irratti kan argamu. Taphoota 7 liigichaa morkate keessaa qabxii 21 walitti qabachuu qabu keessaa 19 kan argate. Taphoota 6 injifate tokkoon qixa kan ba'e. Amma garaagarummaa gooliitiin qabxii 51 sadarkaa 3ffaarratti argama. Aston Villaan qabxii wal fakkaataadhaan 4ffaarratti kan argamu. Liverpool qabxii 48 sadarkaa 5ffaarratti kan argamu. Liverpool har'a kan injifatu taanaan garaagarummaa goolii irratti hundaa'uudhaan sadarkaa isaa kan fooyyeffatu ni ta'a. Liigichaan taphoota 3 darbee injifachuu kan hin dandeenye Chelsea ammoo qabxii 45 sadarkaa 6ffaarratti Chelsea kan argamu. Keessattuu Chelsea taphoota hafeen kilaboota gurguddoo waliin kan morkatu ni ta'a. Riikardiin kilaboota gurguddoo waliin qabamu laafaadha. Kan Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool waliin kan morkatu ni ta'a. Tapha boroo Aston Villa dabalatee ammoo Newcastle United, Tottenham fi Brighton waliin kan taphatu ni ta'a. Chelsea keessattuu immoo kilabichi qabxii dhabuu qofa osoo hin taane naamusa taphattootaatti wal qabatee taphattoonni kilabichaa kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahaati kan jiranuu. Dorgommii hundaanuu bara kana taphattoonni Chelsea kaardii diimaa 9 argataniiru. Kana keessaa immoo 7 Premier League Englandini. Kanaaf jecha leenjisaan Chelsea Liam Rossenior kana booda taphattoota kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahan adabuudhaaf akka karoorfatan kaleessa kan isaan dubbatan. Odeeffannoo biraatiin ammoo deeggartoota waliin taane qabxii tapha jalqabaa ni jijjiirra jechuudhaan leenjisaan Baarseloonaa Hansi Flick kan isaan dubbatan. Har'a Baarseloonaan waancaa Kooppaa del Rey tapha deebii marsaa walakkaa xumuraatiin Atletico Madrid kan simatu ni ta'a. Baarseloonaan xumuraaf darbuudhaaf
akka morkatu keessattuu immoo tapha kana injifatee akka darbuudha leenjisaan kilabichaa Hansi Flick kan isaan dubbatanii ara Barcelonaan xumuraaf darbuudhaa fi garaagarummaa goolii 5-0dhaan Atletico Madrid injifachuutu irraa eegama. tapha jalqabaatiin Wanda Metropolitanotti Atletico Madrid goolii 4-0dhaan Barcelona injifateeti kan ture har'a kana jijjiiranii darbuudhaaf qophii akka ta'an leenjisaan kilabichaa kan isaan dubbatanii deeggartoota waliin ta'anii qabxii tapha kana ni jijjiirraa deeggartoonni kilabichaa hanga daqiiqaa xumuraatti abdii sonkotiin nu deeggaruu qabu jechuudhaan leenjisichi kan isaan dubbatanii Barcelonaan ammoo daqiiqaan 90 nu kampitti baay'ee dheeraadha jechuudhaan kan inni beeksisee hundaafuu harreenyuutiin injifatee xumuraaf ga'a kan jedhu kan eegamu ta'uu odeeffannoo kiyya xumuraatiin ammoo Tottenham Premier League England irraa gadi buunaan mindaa taphattoota akka hir'isuudha Zaatleetik kan gabaase akka gabaasa Zaatleetikitti yoo ta'e hojii gaggeessaan duraanii Tottenham Daniel Levy yeroo taphattoota mallatteessan yoo kilabichi gadi kan buute mindaa keessan hir'istuu kan jedhu waliigaltee keessatti akka kaa'ameetii ture Zaatleetik kan gabaase kanaaf ammoo harkaa 50 taphattoonni Tottenham mindaa kilabichaa ni hir'isu kan jedhame yoo kilabichi Premier League England irraa gara Championship'itti gadi kan bu'u yoo ta'e Tottenham amma yaaddoo gadi bu'u kilaba qabuudha qabxii 4 qofaan yaaddoo sadarkaa gadii keessaa kan fagaate qabxii 29 sadarkaa 16 irratti kan argamu. CB Premier League Itoophiyaa torbee 22ffaan irra Nageellee Arsiin Qidduus Goorgisii Shaggar ammoo Madiin Itoophiyaa waliin taphatu guutuusaa akka ta'utti dhiyaata. ሮቦት ሰላሎ ሮቦት ኦ ማይ ጋድ ታሪክ ራሱን ደገመ። ተመሳሳይ ቦታ ላይ ነው ቅጣት ምቱ የተለየው መረቡ ነው። CB Premier League Itoophiyaa torbee 22ffaan hararraa eegaluun hanga kamisaatti taphatamu. Arrawaaree booda Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Qidduus Goorgisii Nageellee Arsii Shaggar Madiin Itoophiyaa waliin taphata. Taphoota afran darban keessaa 3 injifatee tokko qixa bahee kan ture Nageellee Arsiin torbee 21ffaa liigichaan goolii 1-0 Buna Itoophiyaan mo'ame. Guchiiwwan marsaa lammaffaan taphoota lama darbee morkattoota isaa injifachuu hin dandeenye. Kilabichi barana taphoota 21 keessaa 10 injifatee jaaqixa bahuun 5 mo'amuun qabxii 36 sadarkaa sadaffaadha. Morkataan isaa Qidduus Goorgisii ammoo qabxii 24 walitti qabachuun sadarkaa 14ffaa irratti argama. Torbee 21ffaan Madiin Itoophiyaan goolii 3-0 kan mo'ame Qidduus Goorgisii erga torbee 14ffaan goolii 4-0 Dirree Dawaa injifatee as taphoota 3 mo'amee 2 qixa bahuun injifannoo malee imalaa jira. Har'uma Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Madiin Itoophiyaa waliin kan taphatu Shaggar qabxii 28 sadarkaa 16ffaa irratti argama. Torbee darbee Adaamaa waliin goolii 3 qixa kan ba'e Shaggar taphoota 3 darban qixa bahuun injifannoo irraa fagaate. Sadarkaa 15ffaa irra kan jiru Madiin taphoota 6 booda Qidduus Goorgisii mo'uun gara injifannootti deebi'uun morkata. Staadiyeemii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa tarra Baankiin Daldala Itoophiyaa Machaal Yuunivarsiitii Walwaaluu Addiigiraat Midira Ganna Shiree waliin taphatu. Sadarkaa 13ffaa irra kan jiru Baankiin Daldala Itoophiyaa fi Machaal gara injifannootti deebi'uuf morkatu. Baankiin Daldala Itoophiyaa Midira Ganna Shireen mo'amuun Machaal ammoo Maqala Sabaandartaa waliin qixa bahuun walitti dhufu. Torbee darbee injifannoo kan galmeessan Midira Ganna Shiree fi Yuunivarsiitii Walwaaluu Addiigiraat injifannoo itti fufuuf morkii jabaaf eegamu. Borisitti fufuun Staadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Bunni Itoophiyaa Bahar Daar Arbaa Minci Itiyoo Elektiriik Kamis Hadiyyaa Hosaanaan Adaamaa waliin taphatu. Adaamaatti boru dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa Faasiil Walaayittaa Dichaan Hawaasaa Kamisa Maqala Sabaandartaan Dirree Dawaa waliin taphatu. Liigicha Bunni Sidaamaa qabxii 39 walitti qabachuun garaagarummaa gooliin dursaa jira. Hawaasaa fi Nageellee Arsiin qabxii qixa 36 garaagarummaa gooliin wal duraa duubaan sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa irratti argamu. ወርቃማ ድል አግኝተዋል። ምናልባት